Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota garii akka app jira jirtu fayyaa keessa hin aguma baga nagaan jiraattanii yoo nageessan isin jira. Egaa akkasuma arafaa dhiyaachuu jira jechuudha. Akkasuma kanuma wal qabatee baga jala bultii iida arafaatiin isin ga'een isin jira. Kanuma wal qabatee immoo irraa wanti isin agarsiisu gaafii xiqqaa tokko jechuudha. Xiqqaadha namoonni baay'een ni beektan jedheen abdadha. Garuu gaafiin kun yeroo tokko gaafatee darbe tokkos ni gaafata. Maaliifuu kaayyoon keenya nama hin beekne barsiisuu waan ta'eef asumarraan yeroo tokko isiniif gadhiisa jechuudha. Namni gaafii akkanaallee gaafachuuf yaada qabdan osumaan beektan jechuudha. Innis maalinnaan imoo jechuudha. Imoo keessanii yeroo fakkeenyaaf namaaf barreessan jechuudha. Barreeffama asirra kanarratti mul'atu jechuudha. Barreeffama bakka kanarratti mul'atu. Fakkeenyaaf yeroo isin asii akkana barreessan jechuudha. Yeroo isin akkanatti barreessan jechuudha. Waan isin barreessan kana dogongoras ta'ee dhiisee namni sun arguu danda'a jechuudha. Isa sana gara kamiin dhufannaa ka jedhudha. Egaa imoodhuma keessan kanarraanii sarara sadii kana seentan jechuudha. Sarara sadii erga seentanii sana booda sitingi ka jettu kana cuqaastan jechuudha. Sitingi erga cuqaastanii booda privacy ka jettu kana cuqaastanii imoo kamirrattuyyuu haaluma kanaan sitingi keessan isinii fida. Egaa wanni cufachuu barbaaddan hundaayyuu jechuudha kana keessaa argattan jechuudha. Amma imoo beektaan irraan gadi kanarratti waan baay'eedha qaba. Wanna cufachuu barbaaddan guutuusaa akka keessaan cufachuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf onlaayinii yoo dhufachuu barbaaddan asumaan nobody ka jedhu kanarra buufattan jechuudha. Wanna dhufachuu barbaaddan garuu kan irra dhufeef barreeffama sana waan ta'eef barreeffamni sun kunoo kana jechuudha. Read receipt ka jedhu kana jechuudha. Seentanii nobody ka jettu kanarra yoo buufattan jechuudha. Namni wanna isin barreessanu hin argu isin ergee ka'eeti kan hin argu jechuudha. Kana fakkaata barnoonni keenyarraa isinitti tola jedheen abdadha. Yeroo biraatiin hanga walitti deemutti nagaan nu turaan isin jira. Gaafii qabdan koomentii jalatti barreessaa. YouTube channel keenya warra subscribe godhaan isin jira. Kana fakkaata like gochuun dagatinaa yaada keessan nuuf barreessaa. Baga jala bultii iida arafaatiin isin gaheerra deebi'ee isiniin jedheetiin jira. Bye bye.